What does make Saturday? I go to live. Sound give us them purpose. Okay, afaan Oromootti ta'anii akka waaqotti danda'e Warri konkolaataa qabdan Gate of the Ball. Kootii keessan keessatti kaasii. Hayyee ana dhufuun jenna moo bagana gaan dhuftan hin jettu. Welcome. Welcome yuna jettis nagaa. Tole mee maqaa kee fi hojii hojjettu mee daawwattoota keenyatti hime. Eshi ani maqaan koo Eebbaa Dirribaa Turaa jedhama. Ammaaf singaa kunumti. Hojiin koo akkuma beekamu hojii artistii nan hojjedha, hojii muuziqaas nan hojjedha. Yani kana dhaladhe godina Qellem Wallaggaa magaalaa Haroo Sabbuu jedhamuttidha. Ergasii booddee immoo kanan guddadhe tokko kaasee immoo kutaa 12tti kanan baradhe godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti jechuudha. Okay, achi gadhiisee dhuftee immoo? Achi kutaa 12ffaa gaafan fixu Finfinnee dhufee jechuudha. Okay. Finfinnee dhufee muuziqaas hojjechaa fayyaan immoo barachaa ture. Fayyaa baradhee fixeeni amma immoo gara kanatti galee jechuudha. Okay, fayyaadhaan hojjettee ta'a? Fayyaadhaan ji'a tokko yoo baay'ate. Okay, eessa asuma Finfinnee hojjette? Okay. Nattiin tolle waan mul'ata koo hin taane ture waan ta'eef namni barachuu qaba waan jedhuuf hin baradhe garuu ergasii gara waan an barbaaduu fi gara waan sammuun koo na ajajeettiin deemee jechuudha deebi'e. Mee eessatti baratteetta muuziqaa? Muuziqaa baradheera yeroon kutaa 5 baruu mana barumsaa muuziqaa akkas beekamtii argatee hojjetu tun taane mana barumsaa muuziqaa iddoon itti barsiisan jira. Waldaatee achitti na erganii achitti ji'a 2 baradhe. Caalaatti garuu obboleessa koorraan baradhe obboleessan gafaa muuziqaa taphatuun qaban ture. Isatu na barsiise caalaatti. Hayyee faamilii keessaa mucaan obboleessi kee hangafa akka fakkeenya sii ta'ee isarraa akka barte nutti himteerta. Dhugumadhaa garuu waggaa 6tti gara muuziqaatti eebbaatu dhufee inni jedhan. Yeroo waggaan koo 6tti kan ani manatti muuziqaa taphachuu jalqabe. Meeshaa muuziqaatu obboleessi koo qaba ture isarratti shaakalutti ka'ee jechuudha. Yeroo sana maal kiraara moo kiiboordiidha? Kiiboordiin waggaa 6tti jalqabdeeti. Ergasii gaarraa fagaadheen ture si mana barnootatti caalchisi waan naan jedhanii fi garuu gaafan guddachaa hamaaf gaarii adda baasaa dhufu waan an jaalladhu waan keessa koo jiruttan mul'ata keessa koo jiru guddisuuttan deebi'ee jechuudha. Mee sirrakkisni isin waggaa 6tti gara jechuun nuti waggaa 6tti 7tti mana barumsaa galleeyyuudha. Waggaa 6tti maa namni kiiboordii maashinanii tullaatan. Jireenyi magaalaaf baadiyyaa garaa gahaa. Anke baadiyyaadha. Ko magaalaadha. Ibsaan jira. Kanaafuu obboleessi koo yeroo si ofiisaatis reef barata ture. Hangafa koo waggaa 8-9ti. Kanaafuu isarraa nan argaa faarfannoota tokko jiru faarfannoonni taphachuudhaaf salphaatan isaanin akkan taphadhu na barsiise. Caalaatti jaalalli isaana keessa gale. Ergasii booda bakka anis ittan fufee jechuudha. Okay. Mee hiriyoonni kee warri fakkeenyaaf fayyaa baratte warri wajjin baratte amma isaan already mana yaalaa keessa jiru. Ati immoo asiin nu yaalta. Isaan egaa wanta warri barbaadanii baratan kan hojiitti seenan jiru akka carraatee barumsaan baradheen namni baay'een hin jiru. Medical radiology jedhama CT scan fa X-ray fa kaasu jechuudha. Barnootichi xiqqoo ishee riskii waan qabuuf namni baay'een baratu ture. Kanaafuu hospitaalota garaa garaa irraa ultrasound hojjechuudhaan hojiin baay'eetu jira ture. Mana mataa isaa baay'ee dhiibbaan irraan gaa turan isa hojjette malee jedhanii maazariin koo baay'ee jaallatti. Garuu wanti na keessa jiru wanta mul'ata kooti jiraadhee waan an darbuu barbaaduu fi baradhee fixeettan agarsiisee akka fedha isaaniitti ergasii booda immoo waan keessa koo jirutti kanaafan deebi'ee isin jechuu kooti. Digirii isaanii baratte jechuudha. Ofiifis isaaniifis. Fedhii isaanii isaantu qabaayyuu. Barumsi gaariidha silumayyuu barumsa barachuun dhala namaa kamiifiyyuu gaariidha. Caalaatti garuu utuu waan an barbaadu baradheen jaalladhan ture garuu chaalenjii baay'ee keessa darbeete jechuudha muuziqaa kanan itti dhufe. Mee mootuu maatiin yeroo sana fedhii keessi eeganii gara muuziqaatti ijoolluma amma keessanaan fakkeenyaaf hamma kutaa 10 duwwaatti baratte tuu jalqabdeetti ta'e sadarkaa kanarra kan wayyuu nan ga'a jettee yaadda? Sirriitti.
Tole, mee maatiidhaa fi maal laabdaree fakkeenyaa fi namni waan kennaa isaa barachuun dirqamadha mitiire. Mee maatiin maal akka godhan ijoollota wantoota akka kennaa akkasii qabaniifin maatiin akka isaan tiriit godhaniin barbaachisaadha mitiire. Mee ergaa akka isaan sirraa baratanii fi ergaa akkamii dhaabda? Tokkoffaa gaafan kana si taasisu amma qoosaa fakkaachuu danda'a garuu baay'ee waan ani itti sammuu kooti itti cabaa turedha. Maaliif tokkoffaa maatiin wanta hamaa nuuf yaadanii miti kan isaan kana nuun jedhanii tokkoffaa kun beekamuu qaba. Nutti dadhabanii gatii meeqa kaffalanii mana barnootaatti gaafa nasi barnoota kan biraa baradhus gatii baay'ee natti baasaniiti kan isaan na barsiisaa turan. Gatii dadhabbii isaanii kana yoomiyyuu baasee hin finneesin jechuu kooti. Garuu immoo akkuma carraa ta'ee sammuu isaanii keessatti waan ofii ta'uu barbaadan kana dura maatii yookaan immoo wanta ollaatii namni ta'e yookaan fira isaanii keessaa namni waa ittiin argate yoo amma fakkeenyaaf miindaan kan fira keenya hakiimii tokko guddaadha taanaan anis akkas ta'uu barbaadu jechuudha. Gaarii naaf yaaduurraan kan kee garuu immoo ani immoo gaafan guddachaa dhufu mul'ata koo jiraachuu isa jedhutti waan an dhufee fi yaada isaanii seegaan achi dhufe garuu utuu maatiin dursanii na sirreessaniiru ta'e haalota kana jalqabaa kaasanii na hordofaniiru ta'e iddoo guddaa kana caalu ga'uu nan danda'an ture jechuudha. Kanaafuu maatiin ijoollee isaanii dhaggeeffatanii ijoollummaatti kaasanii maal godha mucaan kun maal barbaada maalidha kan inni keessa isaa jiru mul'ata isaa maalidha jedhanii gaafatanii gaafachuu duwwaa mootuu hin taane wantoota inni guyyaa guyyaatti godhu irratti hundaa'uudhaanii gara mul'ata isaatiitti hamma dandeettii isaaniitti akka inni mul'ata isaa hordofu akka inni wanta barbaadu sana hordofu yoo godhanii tokkoffaa qarshii gaarii illee yoo argachuu dadhabe gammadee jiraata mucaan sun. Kanaafiyyuu akkasittiin yoo godhan gaarii natti fakkaata ana akka kootti. Baay'ee ulfaadhu. Mee namoonni muuziqaa hojjechiisanis haa ta'u hojii adda addaatiin namoota fakkeenyaaf hojii kiiboordis haa ta'u hojii akkasii hojjechiisan obbira tursuu beellama dabarsuu wanta baay'eetu jira. Mee kanaaf rakkoon maalidha jettee yaadda? Muuziqaa irratti gaafa muuziqaan piroojeektii muuziqaa jechuun dhugaa dubbachuuf taanaan piroojeektii baay'ee guddaadha. Waa'ee gatiirraa fi waa'ee kaffaltiirraan alatti amma fakkeenyaaf ani gaa akka carraatee amantiin koo waan nan dhorkuu fi sirban hojjedhu garuu faarfannaa nan hojjedha saawundi tiraakii fiilmii garaagaraa fi faaruuwwan garaagaraa nan hojjedha. Faarfannaan amma gaafa faarfannaan walumaa gala zeemaadha waan ta'eef gaafa inni yeedaloo sana fiduu yeedaloon suni daddafeenaa dhufuu dhiisuu danda'a ta'a. Beellama ji'a lamatti qabee fi wanta gaarii hojjedhee fi baasuuf hin barbaada waan ta'eef ji'a lama sana gidduutti yoon wanta gaarii hin hojjenne ta'e wanta sirrii hin taane kennuuf hin barbaadu. Xiqqoo isheellee yeroo itti fudhadhee itti yaadee wanta gaarii ta'e isaa saawundi gaarii ta'e isaa miiksingii gaarii ta'e maasteringii gaarii ta'e kennuuf hin barbaada. Namoonni baay'een kana hubatan amma sitti kenne waan ta'eef wantichi bu'aa sammuuti. Kanaafuu itti yaaduu barbaada. Ani bakkeetti aareen gale yookaan immoo keessi koo natti tolaan jiru taanaan alaa dhufee waan gaarii hojjechuu hin danda'u. Istuudiyoo keessatti jechuu kooti. Akkasumas sammuu nagaa barbaada, baay'ee firii ta'uu barbaada. Isarratti immoo shaakallii dhuunfaa ofiitti illee hin barbaada. Faarfannicha irra deddeebi'anii dhaggeeffachuun barbaada yeedaloosa. Kanaafiyyuu yeroo akkas yeroo beellama irra darbu jira. Angaroo akka kootti warri dabarsanis jiru baay'eema. Dhibaa'ummaa mataa isaaniitiin angaroo amma dandeettii kootitti yeroodhaan nama qaqqabsiisa. Komee akkasiis hin qabu badaa. Mee namni fakkeenyaaf nama baay'ee simbiratti hojjechiifata. Akka barbaaddanitti bu'aarraan argattu akka dadhabbii keessaniitti. Dhugaa dubbachuuf taanaan ani akka hojii isa kan biraatti yoo ilaalte baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata qarshiin irraa argamu gammachuun irraa argadhutu qarshicha irra caala. Kanaafan hojjedha malee isaa qarshii irraa argachuuf taanaan wanti muuziqaa mateeyyuu wanti hojjetamu baay'eetu jira. Angaruu itti gammadu hoobii jedhamu mul'ata kooti waan an jaalladhuufan hojjedha. Akkasuma immoo faarfannaa keessatti taanaan baay'inaan namooti qarshii hin qabne jiru, namooti haala garaagaraatiin rakkatan jiru. Amma dandeettii kootiitti wanta jireenya kootiif naa ta'u argadheennaan isaaniin immoo deeggaruu nan barbaada. Kanaafuu bu'aa addaa hin eegnu jechuu kooti. Mee ati yeroo tokkotti ogeessa fayyaadha, muuziqeessaadha, komeediyaaniidhas. Afaan Ingiliffaa kana na yaalasas. Yaalta.
Mee gara ijoollee warra Koofiin jedhaman sana wajjin si hojjetu argee beeka. Jaallatamummaa guddaa soorattee jirta. Mee akkamitti wal barte ijoollee sana wajjin? Koofiinitti kanan dabalame karaa waaqooti. Waaqoo duukaa dursinee wal barreessin jechuu kooti. Garuu itti wal hin beeknu malee ani isaaniin sirriitti hin beekaanan ture. Hojii isaan hojjetan kana duraa hojii baay'ee babbareedaa hojjechaa turanii. Hojii dhugaa hawaasaa baasuu, hojii baay'ee nama gammachiisu akka Oromootti jechuudha. Baay'ee gatii kaffalanii hojii hojjechaa turanii. Viidiyoo isaanii hunda isaanii ilaala, waan isaan hojjetan hunda isaanii ilaala. Baay'een jaalladha, baay'een kabajaanan ture. Ergasii akka carraatee hojii wayitii fi hojii wayii irratti anaaf Waaqoon wal agarree baay'ee iyyuu hin turre, baay'ee daddafnee walitti dhiyaanne wal baruun nu rakkisne. Ergasii booddee diina koo isa tokko hojjennee isarratti immoo caalaatti walitti dhiyaachaa dhufne. Ergasii ani sana wajjin hojjettan isin nama biraatu kireeditiitti fudhate. Garuu milkeessaan wanta meeshaa kutaa turanitti fakkaate. Egaa taatummaadhaan muuziqaa isaa yeroo wajjiniin hojjennee miikii milkeessaan faas dhufanii jechuudha. Miikiin faas dhufanii, Waaqoon faas dhufanii wajjiniin hojjennee achirratti immoo caalaatti walitti dhiyaachaa dhufne. Ergasii waa xiqqoo ishee itti na dabaluutti kaanii akkasitiin hojii hojjechuutti kaanee jechuudha. Mee fuula Feesbuukiis kan TikTok irrattis nan argaa. Ingiliffa tokko bareechitee dhuma gochaa fi jirta. Hiikumsaa salphaadha garuu dubbachuutu nu ulfaata. Mee sana eessaatii argattee irraa argiteetu moo kireetiviitii mataa keedha? Ingiliffa irratti haasofnu egaa Ingiliffa beektagaa. Ingiliffii fi fuudhuun daffaruma barbaadde. Ani immoo waan akkasiin sodaadhu Ingiliffa daffartee fuudhuu dadhabde. Ingiliffa jalqabumaa kaasee sodaa Ingiliffaan qabuun ture. Kutaama tokkoffaa gaafa galu peensil gaafa ijoolleen jedhanii ijoollee keessaa sagalee koo dhaga'ama. Barsiistuun goobaz naan jetti, qaxalee naan jetti as galagaltee. Book, peensil, kaar, peen isumarraa jalqabee kunoo amma Ingiliffoota sadarkaa akka addunyaatti illee faranjoonni haasa'uudhaaf dadhaban illee anarratti salphatee argamuu danda'eera. Mee daawwattoota keenyaaf Ingiliffaa tokko akka isaan miidiyaa keenya daawwatan subscribe akka isaan godhani wanta jettu qabda. Egaa okay. Warzas makes every day I joy to live. Sound give us them purpose, or to the relative and the other immigration of our ability with optional of integration of subscribe is YouTube channel where I can is in can of happiness of in car of the fish in jacket of the ball. Okay, afaan Oromootti naayik ta'anii akka waaqotti danda'e beekanii. Warri konkolaataa qabdan, warri qurxummii nyaatanii beektan illee. Iddoo garaagaraa kan jirtan in car of the fish. Makiinaa keessa teessanii kan qurxummii nyaachaa deemtan. In jacket of the ball. Kootii keessan keessatti kuwaasii kubbaa miilaa kan baattanii deemtan. Namooti kamillee ila Warzas makes every day beekaanis wallaalaanis. I joy to live. Dhiirris dubartiinis. Sound give us them purpose. Sagalee laadhaa fi gurbaa kana adaraa please. Akkas jechuudha daawwattoota keenya. Inni kolfa qabachuu hin danda'u. Koofiin keessatti ati nama Ingiliffa dubbatee nama kolfasiisu duwwaatu hin taane karaa duubaatiin isa hojii wanta gargaartu qabdaa jedhamee karaa maayii fe'in isa gargaartati. Egaa koofiin hundumti keenya gahee hojii yoom muuziqaan hojjedhatee yaadaan na bukee jiru qofaa koo waan nan hojjedhe jedhee akkasitiin adda baasee dubbadhu hin qabu. Maaliif muuziqaanis aayidiyaa irratti hundaa'a. Aayidiyaa sammuu jiru na gargaaru ijoolleenis yoo muuziqaan taphatan ta'e illee sammuu isaanii keessa jiraatin jechuu kooti. Kanaafuu amma diraamaa sirna koo gaafa eegalle saawundi tiraakii isaa hojjedheen ture. Saawundi kan yeroo keessaas kan jalqaba irratti seenus jechuu kooti. Yeroon isa hojjedhu wajjinumaan taanee walaloo isaa abbaan tokko barreessee
Miikiin immoo akkas sirreessedhe Waaqoon immoo akkas jedhee Abdiin immoo akkas jedhee akka kanattitu yaada waliif irreeti kan nuun hojjennu. Kanaafuu gahee dhuunfaatti addadhee kan qobaatti qabadhu hin qabu garuu muuziqaadhaan nan gargaaraa. Duraan immoo gaafa namni irratullee editingiidhaanis nan gargaaraa. Caalaatti garuu kalariis hojjechaan ture halluu sirreessuu jechuudha. Taatummaadhaanis keessatti nan hojjedhaa jechuudha. Bakka hundumaa taatee hojjetaa jirta jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf gaafa diraamaan tokko gaafa hojjetamu sagaloonni baay'ee barbaachisoo ta'an kan nama boosisan kan nama gammachiisan karaa hojii muuziqaadhaan kan isaan keessa galan. Fakkeenyaaf amma magaalaa keessatti dubbii kaawwee yoo ka'e dirqama qawwee magaalaa keessatti dhukaasuun barbaachisu. Hojii wanta kana sagaleedhaan keessa galchitu jechuudha. Enna kanaaf iyyuu isaaniin utubdee jirtaa jechuudha karaa ogummaa keetiin. Baay'inaan illee keessatti hirmaachuu baadhullee kana dura amma garuu dhugaa dubbachuuf taanaan saawundi tiraakiin fiilmii tokko kan fiilmii taasisu saawundi iskoorii fi saawundi tiraakiidha. Saawundi iskoorii gaafa isin jedhu isammatti jettee saawundi ambiyeensii yeroo waan dhukaasa qabu irratti waan dhukaasaa gaafa balballi banamu isteeriyoo kan jedhamu jira paaniingiin jira gaafa namni gamaan alaan dhufee alaan darbu saawundiin gurra kee keessa immoo dhufee siin darba akkati fiil gootu wanta naannoo sanatti ta'aa jirtu kan si godhu tokkoffaan saawundii iskoorii jechuu kooti. Saawundi tiraakiin immoo amma fiilmii jaalalaa fa'aa ilaaltee beekta yoo ta'e saawundi tiraakiin yeroo isaan harka wal qabatanii caakkaa keessa deemanii saawundi tiraakiin isa isaan caakkaa keessa deeman qofatu hin taane saawundi tiraakiin itti dabalamu amma itti boossuutti kan si geessisu jira. Yookaan fiilmii nama gaddisiisutu ilaalaa jirtu saawundi tiraakiin wanticha irra galu ammati mimmaan kee qabachuu dadhabdutti akkati wanticha akka nama bakka sana jirutti fiilii gootu si gochuu danda'a. Kanaafuu fiilmii keessattis taanaan saawundi tiraakiin muuziqaan baay'ee humna guddaa kan qabudha jechuudha. Eebbaan meeshaa namaa darbuu rukutuu irratti yookaan immoo sagalee meeshaa namaaf hojjechuu irra darbee gara ofiisaaf iyyuu sagaleedhaan hojjechuutti darbeera. Akkati nama amantii taate durumaayyuu nan beeka garuu faarfannaa akkati baafatte nan beeka. Mee daawwattoota keenya tokko affeertaare. Faarfannaa nan qaba baay'eetu iyyuu jira kan hojjetamee bahinis kan ba'ees jira. Keessaa tokko si jedhuure. Ati garuu yeroo hundumaa namaaf hoo'itaa humna laafee abdii qallateef dukkana ibsita gaafa guyyaan gaddaa dheerate nama boosisu siitu jira jireenya dhaa'ee namaaf mi'eessu sugaan eebbisu. Mee mudannoo maal faas mudatee mudannoo qabda? Mudannoo lamumaan sitti magaa baay'eedha. Tokko gaafan biyya kana dhufee hospitaala Miliinikiitiin baradhan ture. Piyaasaa dhufee madaanalamiidhaan galtanaa jedhanii natti himanii yeroo mana. Safarri koo guullalee madaanalamii ture waan ta'eef taaksii Miliinikii gara Giyoorgisii bakka jedhamutti buusa. Achirraa ce'een piyaasaa gaafan ga'u birbirsa gooroo jechuudha. Madaanalam jennaan fiigee mana keessa bade. Edaanni boolee madaanalamiin geessaa jechuudha. Hubadhee madaanalamitti ma keessaa dhageen bakka manaan nagaasee deeme. Madaanalamiin tokko duwwaa seete. Tokko duwwaan seen. Madaanalamiin edaa baay'eedha. Akkas ta'ee beeka. Akkamiin immoo achi deebitee galtee? Booleedha. Nan bare achi deemeen akka dogoggora deemaa jiru bareen saraddaatii taase. Amaariffis jira waan ta'eef amaariffa koo kiisii keessaa fuudhee. Rakkoon hin jiru irratti. Nama nazzareef. Akkasidha jechuudha. Mudannoon lammaffaa diroonii waraabuudhaafanii gara Hararii nan deeme. Dirooniin meeshaa kan kaameeraan qilleensa irra deeme waraabudha. Isas nan hojjedha inni irraanfattee. Isa waraabuudhaaf warra TV OBN duukaa deemneetu
mana barumsaa wayii waraabaa jira mana barumsaa ijaaramee dhume wayii waraabaa jira. Harargee keessa Harargee baati. Tu waraabaa jiru dirreechi biyya sana mana barnootaa keessa bakka manni muki jira jedhee yaadne garaa kootti. Kanaafuu firii mateen oofaa ture. Tuma jedhu tuman deemaa jiru muka duwwaan argee kaaba iskiriinii irratti. Isa barbaacha gudii keenya taanee ergasii booddee bakka isaa gaafa agarru mukichi balloon qabu waan itti yaabbatanii fuudhan hin jiru. Muka yaabbatee jiran. Muka irratti na jalaa qabamte. Dhiisee galuu hin danda'u meeshaa kooti. Gara sa'aatii tokko akka nama mangoo guutuutti dhagaasii walitti darbanna. Hin cabuu immoo. Yoo cabe cabaa isaanillee fudhadhee galadhe. Dhagaasii walitti darbanna ijoollee xixiqqoo naannoo sana jira waamee hundumtuu akka nama mangoo guutuutti asii wal dhagaatti darbatu. Namni yaabbatu hin jiru. Baay'ee ol fagaate ijoolleen yaabbachuun sodaatanii. Ergasii booda gubbaa geemmoo iddoon irratti qabame mukittiin humna hin qabdu I think kanaaf jedhanii sodaatanii. Tuma jennu mucaan xinnoon tokko rukutte dhagaadhaan. Ergasii booddee fiigeen qabadheen shamizii akkasitti shamizii koo akkattiin qabeen akka isheen lafatti hin kufnee fi shamizii koo akkattiin dheeraseen qabee ture. Ergasii ofii kooti qabuuf utuun fiiguu anis nan kufee diroonittiin na bukkeetti kuftee jechuudha. Wajjinumaan lama taanee ciibne. Waa'ee koo yaadne waa'ee diroonitti yaade ka'ee gaafan ilaalu diroonittiin wiingii isheettiin balloon ishee cabdee balloon ishee immoo itti jijjiiramti. Omaan taane naa oolee jechuudha. Mudannoon irraa batamanidha. Eebbaan dhugaa dhuma dubbachuudhaa fi aartii Oromoo karaa koomeedii isa ta'uu karaa saawundii kana baay'ee jajjabeessaa jirtu. Kun ammayyuu irratti hojjechuu sin gaafata kana caalaatti. Mee karoora keessan akka dhuunfaa keettis akka guruupii kan koofiinittis mee maalidha gara fuulduraatti maal gochuu yaadaa jirtu? Akka dhuunfaa kootiitti ani gatii kaffalamuun anarraa eegamu kamiyyuu wanta danda'u kamiyyuu kaffalee aartiin saba kooti aartiin saba keessatti dhaladhee guddadhee gama kootiin jechuudha nama tokkodha. Gama kootiin amma danda'e yaaluun barbaada. Gochuun barbaada wanta danda'e jechuudha. Akka tiimiitti immoo yaada baay'ee guddaa qabna. Chaalenjiin baay'een hin jiraata. Wanti danqaa namatti ta'an baay'een hin jiraatu. Keessumaa gaafa kan keenya ta'u immoo garuu waan baay'eedha kan karoorri keenya kana tokkoon adda baasisitti immoo danda'u garuu karoora baay'ee qabna. Akka koofiin tiimiitti karoora baay'ee guddaa qabna. Sirnakkoon gidduutti nu jalaa dhaabbatee ture sababa garaagaraa chaalenjiin nutti dhufee fi jaallannee miti. Isatti illee amma deebi'uutiif jenna jechuudha. Haalota danqaa nuti ta'anii chaalenjicha irra dabarree wanta sirrachuu malaa sirreessine isallee itti deebi'uutiif jenna. Hojii garaagaraa waltajjii garaagaraa illee hojjechuudhaaf karoora baay'ee qabna waggaa kana keessattis taanaan jechuudha. Kanaafuu aartii keenya guddisuudhaa fi hamma dandeettii keenya ammayyuu taanaan yaallaa jechuudha. Hayyeen daawwattoota keenya qopheen nuti istiidiyoo eebbaa keessatti goonee akkasiin guddaa irraa barattan akka itti gammaddan abdii guddaa qabna. Qopheessaan qophii kana Anaanduu Geetaachoo fi ogeessi kaameeraa keenya Amaanuweel Waaqturaa ture. Torban keessumaa bira qabannee amma isinii dhiyaannutti nagaan tura.